السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتان كبجمتا في لقيفة الدعوة كان الرودة في نجيني ربي قدام بكم بجرتان سبحانك أكما دينغدا فيديو واي لومنان ترى دبت قبل ديسين ديسار فيديو برا قبل ديسين بفهم جرا أنغت ورانا وجين ترى أكس جنية جون أما ربيتي ربين أما هد أمي أجا كس كتاب نسينا يمتي أما أسين ترى وكان آدمين ترتي جني خني أما وانجل أنغا كتاب يساعد إنه خسر كتابتي واي خني في بني باينان بتيرا كان أشتي أمم ربي هدو لقلو كايتين namni hedduun dubbatee ittiin beekamu waa'een uumaa kanaa ayuu dubbatan keessattuu rabbiin aalama sadeenii sin haa milkeessu jedha jechuun kun rabbii aalama sadeenii jechuun aalama insii aalama jinnii aalama malaa'ikaa jechuudha. Kanaa achis walumaa galatti jalattis qabachuu ni danda'a. Gabaabinatti aalama sadeen kana keessaa aalamni tokko aalama jinniiti. Aalama jinnii jechuun aalama dhukataa namaan adda bahee jiraatu, aalama namatti mul'anne, aalama tasa dabree ni mul'ata. Balbala ibiddaatirraa uumame jedhangaa warroonni seenaa yoo dubbatan. Jinni jechuun waan akkanaati. Waan immoo qaama namaa keessa seenee akka fedhe bobbahee bahuu danda'u yaadaan yookaan zaataanis jedhanii kama yaadaa kana fudhannaa baay'inaanii. Kanaaf jinni jechuun waan akkanaati. Yeroo tokko halkan yeroo namni karaa deemu fuuldura makiina yookaan konkolaataan deemuun afoo dhufee nama rakkisuuf kan danda'u. Akkasuma yeroo tokko daa'imman yeroo namni mana keessa hin jirre iyyisiisuu, haala bosona keessa yeroo deemaniin bosona keessatti namatti dhufuu danda'uun haalota garaagaraatiin jinni wanni jedhamu kun dhufuu danda'a. Gaabinatti jinni jechuun uumaa rabbii tan mul'anne ta gosa garaagaraatiin jijjiiramuu dandeessu. Tan dubartiin dhiira ta'uu dandeessu akkasuma dhiiras ta'uu dandeessu dubartiin isaanii gosa feetetti gaa ilma namaa yoo feete qeerransa boofa jawwee allaattii faa ta'ee waan akkanaatiin jijjiiramee waan deemuu danda'u. Jinni namaa wajjin ni jiraatti gaafii jedhuuf ammoo jinni ni jiraatti. Seenaa keessatti namoota tokko wajjin jiraatteetti jechuunis dhagahamee jira. Jinni ni jiraatti. Jinni jechuun gabaabinumatti jiraachus dhabuu ni dandeessi jechuunis dubbatama. Walumaa galatti jinniin uumaa addaati jechuus ni jedha. Kanaaf bal'inaan waa'ee kanaa waa'ee jinniitii irratti viidiyoowwan garaagaraa Abdii Hussein Barbar kan jedhamu isaa keessatti waa'ee jinnii akkaataa garaagaraatiin viidiyoo inni dhiyeessu keessatti barachuu ni dandeessanii wanta nama fakkeenyaaf hin qabadhee dhufe viidiyoo biraatiin kan walitti nutti nagaatti ulfaadhaa galatooma. Lolatu bee subscribe godhaa maatii keenya nuuf ta'a.